Ayyee maqaa keetii fi ergamarraa dhuftee nuuf himuun jalqabime. Maqaan koo Nuraddiin Jibriil jedhama. Sagalee kee ol kaasi. Maqaan koo Nuraddiin Jibriil jedhama. Kan inni irraa dhufe Godina Jimmaa, Aanaa Sattammaa, Karaachirraati kan inni dhufe. Waraana kanatti makamuudhaaf fedhii koon turre. Fedhii biyyan turre. Namoonni tokko carraa guddaa qaba, carraa baay'ee qaba. Carraa kanatti fayyadamuu danda'e jechuudhaan siyaasa adda addaa natti haasa'aniiti. Sobaatiin bakka na gowwoomsanii keessa na galchan. Kana ture fedhii kiyyan turre jechuudha. Ayyee Nuraddiin ati ilma Oromoo dhalataa Godina Jimmaatii nuun jetteetta. Akkamitti bakka kana dhufuu dandeessee mee gabaabsi nuuf ibsi. Bakka kana kan inni dhufuu danda'e duraan gara naannoo Amaaraa deemeen ture. Achirratti dogoggora tokko ta'ee ture. Nu fidanii gara Dabuubitti hidhaa keessa nu tursan. Nu fidanii achitti nu hidhaa keessa nu tursanii hidhaadhaan nu baasanii dirqama qabdu dirqama baatanii deebitan nuun jedhanii achi walitti qabanii makiinaadhaan as nu fidanii. Kanaaf deemtu sanaaf deemtu nuun hin jenne calnamataniituma bakka nu fidanii. As gaafa dhufnu waraana nu aggaatame jechuudha. Ayyee ati erga miseensa raayyaa ittisa biyyaa taate hagam turteetta? Baay'een turre amma ji'a 8 afara. Maskaramiitiin eebbifamee ba'e amma ji'a 8 afaa gootee jechuudha. Ayyee ji'a 8ffaa keedhaa gara naannoo Amaaraan ture jettee gara naannoo Amaaraa yeroo turtetti lolarratti hirmaattee beektaa? Achi immoo sababa maaliitiifiti mana hidhaa si seensisan? Eenyu immoo kan si hidhe? Gara yeroon achi turetti waraana irratti hirmaadheen ture. Baay'ee miti ji'a tokkoof jechanaaf fakkaata. Ji'a tokko irratti hirmaadheen ture. Sana booddee nu hariyanii jalatti nu hariyanii. Warri isin hariyan kun eenyu? Warri loltoota Tigraay. Ayyee. Nu hariyanii gaafa achi hariyamnu Walloo Kamisee jennaan achi abaa'oon illee achi hin jiru. Achitti jirree nu qophaa'anii meeshaa nurraa sassaabaniiru. Nu baay'ee ture gara nama 500ti. Meeshaa mootummaa akkamitti kennitu jechuudhaan sababa kanaatiin hidhamnee turre. Meeshaa mootummaa kana jetti isinirraa fudhate waraana Tigraay jechuudha? Waraana abaa'oodha. Waraana bilisummaa Oromooti isinirraa fudhate naannoo sanatti jechuudha? Naannoo Kamisee bakka jedhamtu jirti. Achitti jiran nurraa fudhate. Ayyee achi booda mana hidhaa eessatti qabanii si tursiisan? Mana hidhaa Affaar Kililii achi keessa torban tokkoof nu tursiisanii. Sana booddee achi nu baasanii gara Dabuub Kililii nu fidani. Dabuub Meeraa Babbaayyaa bakka jedhamu. Baay'inaan gara ji'a 5 achumatti hidhamne achi baanee as dhufne jechuudha bakka kana. Ayyee achi baatanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddonbooroo wajjin wal loluuf gaafa dhuftan ka'umsi keessan eessarraa ture? Magaalaan irraa kaatan yookaan bakki qubsuma irra turtanii kaatan? Bakki irra turre Arbaa Minci jedhama. Magaalaa Arbaa Minci irraati kaane. Achiin dhufnee asii Yaaballoo keessaan baanee dhufne. Yeroo nu fidan kana waan tokko achi deemtan achi sana loluu dhaqaadhitan waan akkasii jedhanii wanti nutti haasa'an tokko hin jiru. Calluma jedhanii giddaajii qabdu qophaa'aa nuun jedhanii hin qophoofne makiinaa nu fidanii. Calluma jennee bakka silkii keenya waan qabnu hunda nurkaa fuudhanii achiin isiniif haa ta'u hin deebitu guyyaa muraasa booda nuun jedhanii makiinumatti gallee dhufnee asumatti buufne. Ayyee quunnamtii keessan illee isinirraa fuudhanii isin bobbaasanii dhuftanii lola waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddonboorootu isin mudate. Lola sana keessatti mudannoo akkamiitu isin mudatee waraana waliin turtan keessaa hagamtu dhume jettee tilmaamta? Waraana kana waliin ture keessaa kan dhumellee ija kootiin hin argine. Akkaan kootti rakkoon na mudate rakkoo ajajaatiin isa ta'uu nu fuudhee keessa nu galchee ture. Nutti kabbasiisee ture. Nu fuudhee immoo keessaa nu bahee. Sana booddee bakka dudduubatti gaafa gara dudduubaatti deebinu
harkaa fi inni banneerra namtichi harkaa jechuudha. Sarkaan nama sadii taanee bakka gara biraa fiinnee ansana booddee kan kooti dadhabeeti bakka hafuurun sun ayidee dhaqee halkan tokko muka jala bulee har'a argame jechuudha. Hayyee ati utuu dhukaasii waraana bilisummaa Oromoo irraa sitti hin bahinitu baqattee badde jechuudha. Akkasii. Hayyee waraanni si qofa miti ka booji'amee jiru dhalattoota ilmaan Tigraay booji'amanii as jiran illee argiteetta. Waraana agam taatanii dhuftanii ayijoonni waraana keessanii eenyuufaa turan? Ayijoonni waraana keenya garii gariin Tigiroota turanii kaan Dabuubinis hin jira. Ajajaan olaanaan inni gara olii Oromoodha. Kana kanatu jiru jechuudha. Hayyee waraana kana keessa sabaaf sablammoonni kadhibii waraanni biyya biraallee ni jira jedhama. Kanarratti agam quba qabda keessumaa miseensonni waraanaa Eertiraa isinii wajjin kan bobba'antu jira waraana bilisummaa Oromoo bakka garaa garaatti loluudhaaf jedhamaa jira. Ati kanarraa maal quba qabda? An kanarraa waa'ee uummata waraana intinaa yeroo duraatti malee ani yeroo ammaa kanarratti waan hin arge waan hin dhaga'e hin qabu. Waa'ee waraana ammaa kanarratti jechuudha. Waraana duraa yeroo Tigraay walii gololaanaa ture dhugaadha achirratti dhufaniiru. Nu gargaarsa dhufaniiru. Sana booddee waraana ammaa kanarratti hin argine hin dhageenye. Hayyee erga waraana bilisummaa Oromootiin qabamtee dhuftee waraana bilisummaa Oromoo harka galtee rakkoon sirra ga'ee ni jira? Rakkoon tokko kan irra ga'ee hin jiru. Rakkoon tokko irra ga'ee hin jiru. Bareedaa man jira. Hayyee amma kana boodatti hiriyoota kee miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessas jiran dhalattoota Oromoo ta'anii yookaan humna addaa Oromiyaa keessa jiranii impaayera kana tiksuudhaaf mootummaa kana wajjin lola isaan ilaallanne keessaa seenanii du'an ta'an du'aa jiraniif dhaamsa akkamii qabdaa maal jettaan? Ani dhaamsa ani qabuu fi warra keessa jiranis ta'ee warra ganaa dhufuufis waan kanatti galuuf deeman ta'ee hamma danda'utti hangan hubannoo amma kan qabutti nan gorsa akka isaan irraa deebi'an akka isaan dhiisan taasisuuf nan yaalaa jechuudha. Hayyee waraanni bilisummaa Oromoo immoo amma egaa harka waraana bilisummaa Oromooti ati ka jirtu waraanni bilisummaa Oromoo kana duubatti maal akkasii godhu barbaaddaa? Maatii keetti deebitee galuu feeta moo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabsoo geggeessuu feeta? Ani kan hin fedhu maatii kiyyatti deebi'ee hojii dhuunfaa kiyya hojjetachuudha jechuudha. Hayyee kan ati feetu maatii keetti deebitee hojii dhuunfaa kan kee hojjetachuudha jetteetta. Haalli sii mijataa utuu amma waraanni bilisummaa Oromoo gasi dhiisee mootummaan kun qabee deebisee siin hidhu kana dura sidhaan ture jetteetta. Hidhaadhaa baatee deebitee dhufte waraana bilisummaa Oromoo loluudhaa fi amma waraanni bilisummaa Oromoo utuu gasi dhiisee maatii keetti galchee mootummaan kun qabee akkasiniin amantaa maalirraa qabda? Mootummaan kun akka inni hin qabne an kan hin dhufee gandi kiyya nan beeku bulchiisni keenya nan beeku kan dhufe jimmaadhaatiin dhufe amma walloonni kiyya wanti safarri keenya eessa kan deeme nan beekan kanaaf namni baay'inaan hedduminaan quba qabu hin jiru jechuudha kan as keessa jiru jechuudha maatii kiyyaan ala jechuudha. Hayyee gaafiif deebii si waliin goonee fi guddoo galatoomii nagaa fayyaa ta'e.